Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawwii Harawaa keessaa namoota hidhuu jabeessan dabalata isaaf Jaalboora Addunyaa. Ilmaan Oromoo Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaalee garaa keessatti waraana faashistii Piippiin qabamanii hidhamuun dararamaa jiru. Haala kanaanis aanaa Daawwii Harawaa ganda Buukoo irraa guyyaa dheengaddaa adoolessa 3 ilmaan Oromoo hedduu Oromummaa isaanii qofaaf qabanii hidhaatti darbatanii jiru. Namootni waraana faashistii kanaan qabamanii hidhaman Ahmad Asanee Dammaaqullu Abduu Ibrahim Abdooyyee Goojjabee, Abduu Yaasuuf Ahmad Huseen, Muhammad Indiriis Muhammad Muusaa, Abduu Muhammad Huseen Abduu Indiriis Abdooyyee Hasan, Sayyidoo Indiriis Zaharaa Muhammad yoo ta'u, ganda Qilleetti irraa Aliyyii Muhammad Hasan, Muhammad Abdallaa ganda Uraanee Salaamaa irraa Huseen Adamee, Amduyyee Mudassir, Kadijjaa Muusaa, Kadijjaa Adam ta'uun barameera. Kana malees aanichuma keessa namoota akka Huseen Adamee, Muhammad Ahmad, Umar Abbaa Ahamuu, Bayyan Muhammadii fi Abduu Muhammad ta'uu maddeen godina Walloo Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Murni faashistii Piippii godina Lixa Shaggar aanaa Jalduu keessatti nama tokko ajjeesan. Jaalaa Caaluu Roobaa guutuu gabaasa kana akka taanutti siniif dhiyeessa. Murni gabroomsaan Piippii akeeka bara dheeraaf Oromoo cabsee aangoo irra turuu qabuuf jecha ilmaan Oromoo aangoo kiyya irratti nama kakaasu jedhee yaadu gocha isaanii malee xiyyeeffatee ajjeesuu itti fufee jira. Haala kanaanis dheengadda galgala adoolessa 2023 loltoonni faashistii Piippii Abiyyi Ahimadiin Oromiyaa dirree dhiigaa taasisuuf bobbaafaman Lixa Shaggar aanaa Jalduu magaalaa Gaalessaa keessatti dargaggoo Darajjee Abdiisaa jedhamu mana hidhaatii baasuun ajjeesanii reeffa isaa bineensa nyaachisuu maddeen himan. Waraanni faashistii kun aanaa Jalduu kana keessatti ajjeechaa suukanneessaa saamicha maqaa gibiraatii fi hidhaa namoota nagaa irratti jabeessanii jiru. Ajjeechaan waraanni faashistii kun namoota to'annoo seeraa jala jiran mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesanii gatuu kun Oromiyaa bakkoota cufa keessatti baratamaa waan ta'eef namootni yeroo badii malee qabamanii hidhaman maatiin yaaddoo keessa akka galan yaada namoota irraa dhaga'amu irraa hubachuun ni danda'ama. Waraanni faashistii Piippii godina Lixa Wallaggaa aanaa Homaa keessatti dararaa uummata irratti hammeessuun dhaga'ame. Jaaliraan gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Murni faashistii Piippii waraana isaa akka isa tiksaniif leenjifate uummata nagaatti bobbaasuun ilmaan Oromoo qe'ee isaanii irratti badii tokko malee dararamaa jiru. Ilmaan Oromoo sirna bilxiqinnaa jalatti hanga bineensaa hanqachuun ajjeechaan saaxilamanii jiran cinaatti wantoota uummata kana ittiin hiraarsuun ni danda'ama jedhamu cufa fayyadamuun uummaticha hiraarsaa jiru. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Homaa keessa kan qubsiifaman waraanni faashistii Piippii kutaa waraanaa 82ffaan uummataaf yaaddoo cimaa ta'anii jiru. Dheengadda adoolessa 2023 galgala mana hawaasaa irra deemuun ijoollee shamarranii gadi nuuf baasaa jechuun gudeeddii irratti raawwachaa turuu odeessi achii bahee ni addeessa. Loltoonni maafiyaa kun manneen namoota shamarran gadi baasaa jedhanii gaafatanitti maatii yoo dheekkaman gadi baafamanii reebamaa akka jiranii fi shamarran haala kanaan maatii ishee reebanii ishee irratti gudeeddii raawwatan keessaa tokko aariin uffannistee namoonni funyoo irratti kutuun barameera. Aanaa Homaa keessatti namoonni sodaa irraa kan ka'e mana isaanii dhiisanii manneen amantii keessa bulaa akka jiran Arraanni biyyoolessa Oromiyaa odeeffateera. Manni Oromoo saba guddaa kan sirna bulchiinsa gadaa qabuu fi hawaasummaa siyaasa akkasumas dinagdee mataa isaan biyya ofii geggeeffachaa turedha. Erga xumura jaarraa 19ffaatii kaasuun garuu humna jabaa wiirtuu siyaasaa tokko jalatti qabu dhabuun humnoota gita bittaan micciiramee kolonii jalatti kufe. Kolonii Habashootaaf gadaan Oromoo malkaatti galuun bulchiinsa waaltaa dhabuu fi aangoo naannootti cimsachuu akkasumas fedhiin aangoo irra bubbuluu sababa tokko ta'us humni Habashootaa afaan qawwee yeroo sanatti ammayyaa'oo jedhamu gargaarsaan argatee of ijaaruu fi tooftaa Oromoon cabsuu akkasumas fuudhaa fi heerumaa fayyadamuuni. Dhimmoota sabni guddichi gaaddisa sabootaa ta'uu osoo qabuu sabaan gasaa hin geenyeen cabuu ilaalchisee barruuleen garaagaraa yaada kana ibsan hedduun barraa'anii jiru akkasumas qorannoowwan hedduun hayyootaan dhiyaatee jira. Qorannoo isaa waggaa irratti Piroofeesarri Keeniyaa Alii Maazurii waan saba guddicha gaanfa Afrikaa Oromoo irratti yaadota bal'aa dhiyeessanii turan. Baha Afrikaa keessatti wantoota addaa ta'an keessaa tokko walnyaatiinsa Oromoo fi Amaara jidduu jaarraa lakkoofsiseedha. Amaarri akka Ingilizii yookaan Yuunaayitid Kingdom yoo ta'u Oromoon akka Ayirlaandiin Ingilizoota biratti ilaalamaa ture jedhu hayyuun kun. Uummata Oromoo erga sirni gadaa isaa cabee guutuutti Oromummaa isaa dagachiisuu fi Amaara taasisuuf tooftaa adda addaan deemaa turan. Sirni gita bittaa adeemsi gurguddaan isaan ittiin Oromoo Amaara taasisuuf hojjetan afaan Amaaraa Oromoo biratti babal'isuu, amantaa,
keessattuu karaa kiristaanummaa ortodoksii, biirokiraataayizeeshinii Oromoo gara siviil sarvizii fi humnoota hidhateetti dabaluu fi fuudhaa fi heeruma gaa'ela saba qaxxaamuraa fi ijoollee saba wal makaa guddisuu irratti hojjechuun magaalota Oromiyaa amaaromsuu irratti akka hojjetan hayyoonni seenaa ni ibsu. Cabiinsa walloon gabrummaan Oromiyaa seentee jaarraa tokkoo fi walakkaa lakkoofsisteetti. Sirna cunqursaa gita bittaa abashootaa kanas Oromoon tolatti taa'ee ofitti fudhatee osoo hin taane lola jajjabaa kanneen akka calii calanqoo, aanolee fi imbaabboo taasisuun wareegama jabaa kaffaluudhaani. Har'a uummanni bal'aan gaanfa Afrikaa empaayerettiifis ta'ee godina gaanfa Afrikaatti nagaa, tasgabbii, walqixxummaa, bilisummaa fi dimokiraasii diriirsa jedhamee abdatamuu waanjoo gabroomsaa abashootaa jalaa ba'uu dadhabee achi jalatti dararaa argaa jira. Empaayerettii keessatti Itoophiyummaa maluma malaan Oromoo dhuunfachiisuu pirojektii taasifatanii kan hojjetan murnoonni dhufaa darbaan arras maqaa biltsiginnaa dhaachuun marata Oromoo maratanii hidhaa Itoophiyummaa keessatti saba guddaa hidhanii kaa'uuf hojjechaa jiru. Itoophiyaan keessanii Oromootu ijaaree gootota Oromootu keessatti beekamaa fi biyya asiin geenyee dhiisnee hin deemnu oduu jedhuun warreen aangoo irra jiran faayidaa funaannachaa aangoo irra turuuf sammuu uummata keenyaa gabrummaan joonjissitee naannessaa jiru. Sabni guddichi kun saboota hanga isaa hin geenyeen hacuucamee aadaa, afaan, eenyummaa fi siyaas-dinagdee isaa erga dhabee bubbuluun sabichi akka sabaatti waamamuun rakkoo ta'uu irra darbee sadarkaa badiisaa irra ga'ee ture arras sanarra jira. Afrikaa walga'ii Berliiniin akka Awurooppaanotaaf taatutti yeroo qoqqoodamtu Impaayera Itoophiyaa keessatti ammoo Oromoon uummata sadarkaa kamiinuu qaroomina isa hin caalleen gabroome. Biyyoonni Afrikaa cufti yeroo adda addaatti koloneeffattoota adii jalaa bilisummaa isaanii argatanis Oromoon garuu hangarraatti waanjoo abashootaa jalaa ba'uu dadhabuun Impaayera koloneeffattuu akka biyya isaatti fudhatee akka jiraatu taasifamaa jira. Gaaffii mirga abbaa biyyummaa yeroo gaafatu dhiphummaa, hiree murteeffannaa yoo gaafatu warra fottooquu barbaadu zeseppaareetist, gaaffii diinagdee yoo gaafatu abbaa baraa warra biyya diiguu jedhamuun gaaffii Oromoo busheessanii ummatichi sadarkaa kamittiyyuu fudhatama akka hin arganne irratti hojjetu. Qabsoo bilisummaa Oromoo xureessuu, xiqqeessuu fi akka hin jirretti lallabuun humni Oromoof bilisummaa dhugaa fiduu akka hin jirree fi mornomti gabroomsaan maqaa Oromoo dhaatu filannoo duraa of taasisee yeroo dhufu mul'ata. Sirni dhufaa darbaan Oromoo irratti ol ba'uu humna Oromoo cabsuu irratti kan hojjetu yoo ta'u, ofii seera baastuu, ofii raawwachiiftuu, ofii hiiktuu, muudama laattuu fi buustuu ta'uun ilmaan Oromoo ilaalcha saba isaanii akka dansaatti calaqqisiisanii dirree diimokiraasii fooyya'aa uumuun fedhii Oromoo galmaan ga'uu hin dandeenye. Inumaayyuu warra sochii akkasii qabu adamsanii ajjeesuu, hidhuu, qabeenya isaanii barbadeessuu fi qorqalbii cabsuu irratti hojii jabaa hojjechaa turan arras itti jiru. Akkuma Ingilizoonni lammiilee Ayirlaand irratti raawwatan akkasumas Turkii keessatti afaan Kurdootaa fi sabichi akka baduuf hojjetan Oromoonis haala kanaan aangoo Oromoo jedhee of waamuu lagatuu fi afaan isaa fayyadamuu dadhabuutti ga'ee ture. Egaa arras uummanni miliyoona 50 ol kan biyya of danda'e ijaarrachuu qabu waa'ee isaa saboonni biroo walqixa mirga argatanii murteessuu danda'anii fi biyyoonni hambaa sadiifaa walitti ida'amanii bal'ina lafa isheetii hin qabne hiree Oromoo murteessuuf carraa argatan. Kun hundi kan dhufe garuu humna dhabuu Oromoo irraa akka ta'e hubatamuu danda'uu qaba. Sabni humna qabaachuuf qawwee hidhachuu qaba. Qawween faca'insa jalatti osoo hin taane humna kaayyoo tokkoof tokkoome jalatti irree jabaa qabdi. Sabni irree jabaa qabu ammoo diina ofirraa qolachuu hanga mootummaa mataa isaa ijaarratee saba bilisa biyya walabaa fi birmaduu akka qabaattu taasisa. Egaan har'a biyyoonni xixiqqoo akka Jabuutii baay'ina uummataa 957,200 qabattee Naamiibiyaan miliyoonii 2,117,77 akkasumas Koozovoon biyyoota miseensa mootummoota gamtoomanii 193 keessaa 101 deeggaramuun uummata miliyoona 1.8 qabatanii har'a biyya ta'anii aadaa, afaan, eenyummaa sirna bulchiinsa mataa ofii birkii cufarratti geggeeffachaa jiran humnoomuun tokkummaan kaayyoo tokko jalatti hojjetaniiti. Biyyoonni hedduun addunyaa kanarraa sirna bulchiinsa gaarii yookaan gadheesaa qabaatan malee gaaffii abbaa biyyummaa tolatti hin arganne.
biyyoonni baay'een fakkeenyaaf USA, Chaayinaa, Raashiyaa, Faransaay, Ingilizii, Jarmanii fi kanneen kana fakkaatan warraaqsaa fi qabsoo bilisummaa sabaa akeeka biyyoolessummaa qabaate irratti kutannoon geggeessanii bu'aa dansaa irraa argameen humna addunyaa kanaa sodaachisuu argatan. Godina gaanfa Afrikaa keessattiyyuu erga uummanni Oromoo qabsoo bifa qindaa'aa ta'een jaarmiyaa tokko jalatti ijaaramee qabsoo hadhooftuu lubbuu gaafattu geggeessuu eegaleeyyuu biyyoonni lama Eertiraa fi Sudaan kibbaa bilisummaa gonfatanii jiru. Kanaafuu kan kaleessaa abbootiin keenyaa dhalootatti guddisna jedhan nuti hundeen buqqisnee Oromiyaa walabaa ijaaruuf jabaannee hojjechuu qabna. Sabni guddaan akkasitti waaroo salphinaa uffatee maaqii gabrummaa jala jiru ummata guddicha kanaaf falli jiru qabsoo isaa jabeessuun murna gabroomsaa kanaa ofirraa fonqolchuu qofa akka ta'e hubatamuu qabaan dhaamsa keenya.